Marime martuna noye suka dume goto zagaye Marime martuna noye suka dume goto zagaye Kadingo tu da taisa shakoye afarsame duro martuye Marime martuna noye suka dume goto zagaye Marime martuna noye suka dume goto zagaye Kadingo tu da taisa shakoye afarsame duro martuye Tapani kera to mileja sate to fate bareta sapani ke hidanata asiyada warata kabta baridate jalle murmati karrafi karma darati boni me bonsi gumiin kun akeekni isaa eenyummaa ganama Oromoon eenyummaa qabaa safuu qabaa eenyummaa ganamaa deebisuudha jechuudha. Eenyummaa ganamaa gaafa jennu aadaa isaa keessatti akkaataa itti waliin jiraachuu, akkaataa itti dalagachuu, akkaataa itti hawaasa biraa hammachuu, nageenya itti labsuudha as keessatti dabarfata waan ta'eef gumiin kun akeekni isaa Oromoo ganamaa hammattuu hunda of keessatti hammattuu san deebiseedhaa itubee dhaabuudha waan ta'eef kanaaf hawaasni akka nu cinaa dhaabbatan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kabajamaa obbo Nasir Ahmad asirratti bahee yaada qabu akka nuu dhiyeessu asumaaniin afeeruu barbaada. Assalamu alaikum. Nuti Oromoodhaas Islaamaas aadaa teenyas seenaa teenyas eeggachaa deemna jechuudha. Kabajamtoota artistoota jajjaboo dhaloota hin tuffanne dhaloota isaa kabajaa kan karaa dheeraa qaxxaamuree asitti argamtanii ijoollee keenya kana dhaloota abdii qabu kana dhaloota fedhii qabu kana gumii dagaagina aadaa afaan Oromoo kana walumaan bareechina walumaan miidhagsinettanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii dhuftan artistoota keenya qaqqaalee reefu baqaattu qabe san kabajaa guddaan isinii qaba. Tiktookaroonni jajjaboon naannoo keenyaaf akka biyyaan beekamuutis gidduutti argaman. Gumii kanaaf kabajaa kennanii yoo nuti wal kabaj yoo nuti ulfina walii kennine ulfina argachuu dandeettanii nu gidduutti argamtan isiniifis kabajaa guddaan qaba. Ijoolleen keenya kun hambaa Ali Birraati. Hambaa Almaas Tafarraati. Hambaa Halloo Daawweeti. Hambaa Ibraahim Baadiyyaati. Hambaa Mustafaa Rawweeti. Kanaaf dhaloonni kun aadaa keenya, seenaa keenya, afaan keenya dagaagsina jedhanii jaaramanii biqilanii fedhii guddaa kanaan qabaachuu isaaniitiif arra akka kiyyatti silaa namni mana kana dhiisi kosmeedaa guddaa Hararitti illee waliin dhufan guutuudha qabajeeti nama. Ijoolleen tun fedhii qabdi, abdii qabdi. Mukni gaariin bakka iyyuu biqilu. Mukni gaariin bakka itti biqilu qaba. Harargeen qabsoo Oromoo keessatti artistiidhaanis seenaa Oromoo keessatti wantoota taarika qabu, wantoota seenaa qabu hojjechuu keessatti adda dureedha. Kanaaf dhaloonni kun har'a gumiin dagaagina aadaa afaan Oromoo kun seenaa guddaadha qabdi. Gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo jenne waan xiqqoodhaa miti. Wanni qabsaa'onni keenya elemoo qilxuurraa jalqabee qabsoon yeroo duraati rasaasni yeroo duraa dhukaafame isaanuma hanga kanaan qabachiisaa. Aadaa, afaan,
seenaa hanga numaaf qabsoowwan nu godhamte. Kanaaf aadaa keessaniin seenaa keessaniin eeggattanii kabachiisuudhaaf akkanatti as argamu keessan kun baay'ee natti tolee jira. Ijoolleen kun dhaloota guddachaa deemu malee dhaloota if booda deebi'u miti. Nuus bira jirra. Biqiltuun biqilteetuun biqiltuu guddachaa deemtu. Biqiltuu abbootiin teenya kan nu duraa dhiigaan dhaaban. Har'a nuti bishaaniin guddisuu dadhabnaa? Dhiigaan dhaabuunii fi bishaaniin guddisuun adda jarana. Har'a nuti warra bishaaniin guddisaa nuun jedhan isaan ammoo dhiiga dhab godhaniiti bakka biqiltuu sanii goggoge jetteetti akka biqiltuun tun hin goggoyin dhiigaan asiin gadi quba qabaadha. Biqiltuu dhiigaan unkurfamte bishaaniin guddisuu dadhabnaa jarana. Akkas abbootiin keenya akka biqiltuu sanii biqiltu dhiigadhaaf jala godha. Nuti har'a biqiltuu sana guddisuudhaaf bishaan nu barbaachisa. Maaliif bilisoomnee jirra? Waan bilisoomnee jirruuf har'a wanni nu barbaachisu dhiiga osoo hin ta'in bishaaniin guddifna biqiltuu kana. Har'a galma bareedaa kana keessatti naannoo Haranii kana keessatti akkana waliin dhuftanii gammaduudhaaf osoo bilisummaan jiraachuu baattee dandeessanii hin dandeessan kana gurguraadhaa. Gaaf tokko yaadattanii irreecha kabajna jettanii buusin gabanas garagaltan hidhamtanii turre jirtii mirgi akkasii jira. Har'a immoo waan bilisummaa qabdaniif waan kabajaa qabdaniif kabajaa kana akkasitti bareeddanii jiraattan jechuudha. Kanaaf bilisummaan yeroo hunda kabajaa nama kuuti. Bilisummaa eeggachuun of eeggachuu. Bilisummaa kabajuun of kabaju. Namni bilisummaa hin qabne kabajaa hin qabu. Beeytanii kana jechuun barsiisuu qabna ijoollee ta'e. Nuti bar uummata summii baxaabbatanii fi abbaan baxaabbate du'ee nuti warri dhuge jiru bar. Dubbiin kun laayyoon seenaa. Ka baxaabbate kan nuu baxaabbatee nutti kan du'eeti nuti warri dhuge jirraa bar. Kanaaf amma booda Oromoon gabrummaatti hin deebitu. Gabrummaan nu fakkaattu lammatanii gabroomna inneetti si yaannu gabrummaanis nu fakkaattu obsineeti obsaan as geenye. Kanaaf amma booda Oromoon araa kiiloo isin baatu. Maaliif obsineeti as geenye? Ooduma keenya malee gurbaan tokko sirbee jira. Bakkuma keenyaatu kana malee maal jee kan gizee nu fiddee miti. Akkasuma akkasii miti. Bakkuma keenyaatu bakka sani. Baay'een isin jaaladhaa galatuumaa.
ميتي ديبس أخو ما تكذا كيجي تكبر كم تيني تبى ميجي ما شاء الله جميل كانت يحصلان أرتسي كنا كتلي في جالة ما كبجما رجعنا سيرنتو كانت كاتيفني تكاي ثاني منامو كنسا تبوبي كنا بخاسا يعني تسترن كراخي راسا أرتس وسمع يسافر ديسني ربنا ده أرتس كيف يسافر Nasru, amal halake arti kana nuku disajru. mana sirrabaya ce anafsi umira bihalatati ya bintani daga ikantu aku gammatun ifdaba inasi arku yuba martu yuba ya amarti kuba awas mami same artist Nasru haram walin turtiga di sini jauh.
Hai sang kumantan
conta, continui a guardare un cammino da tutto. Io mi lascio, io mi rinviare e come ne manco. Io mi lascio. Ma io ne chiedo per fortuna, per non mi tocca come fare lo stesso, forza. Anche se io non mi mando finito. Anche se io non mi allora non sarà stato devo maneggiare all'ospedale anche dopo non rimesso a iniziare a gari anche dopo non rimesso a iniziare a comprendere quando taglio che io non rosa a dopo ne mali buona quando da tu piace che non mi trovi quando guardate però ti voglio dopo arrivo papà però ti voglio dopo arrivo papà Mira tayo kamanani yesu kapiyanke. Dakka kutunya gatawate. Wala kantu nagama di suatu galmagaru kalmana. Bagi Islam itu di apa hanya ini jadi. Mati apa? Hari ini tahu dia obey dengan Yesus. Dan itu seperti itu dia sebagai Yesus. Jangan berfikir dengan pikiran dengan kita. Gaba di quello che abbiamo fatto anche noi i Mexico. Gaba di quello che abbiamo fatto i Mexico. Perché non avevano come sapere già. Quando che Wali bashannanne dambalu sila ifini sini kabala kadina raje intane kadja sudan shubbisota ada gara shubbisa gudda tu sini biyata shubbisa wali bashannana gari turti gari di sini jamale kesumota kenya pembawa
Singgalabi Bisota ada Pilihan Punta Bekakan
garuu dhufee isin arguuf jettee hedduun gammadee